ሳውዲ 65 በመቶ የሚሆኑ ህገወጥ ኢትዮጵያውያንን መያዛው ተነገረ። ሳውዲ አረቢያ በአንድ ሳምንት ውስጥ ብቻ ከ12000 በላይ ህገወጥ ነዋሪዎችን በቁጥጥር ስር ማዋሏን ገልጻለች። ህገወጥ ነዋሪዎቹ በቁጥጥር ስር የዋሉት ከሰኔ 5 እስከ ሰኔ 11 2017 ባሉት ቀናት ውስጥ በተደረገ የተቀናጀ ፍተሻ መሆኑን ሳውዲ ጋዜጣ ዘግቧል። የሳውዲ አረቢያ ሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር እንደገለጸው የጸጥታ ኃይሎች ከሚመለከታቸው የመንግስት አካላት ጋር በመተባበር በተደረገ ፍተሻ በርካታ ህገወጥ ነዋሪዎችን መያዝ እንደተቻለ ተናግረዋል። በቁጥጥር ስር ከዋሉት መካከል 7333 የሚሆኑት የሳውዲን የመኖሪያ ህግን የጣሱ መሆናቸው ሚኒስቴሩ ተናግረዋል። አያይዘውም 3060 የሚሆኑት ደግሞ የድንበር ህግን የጣሱና 1673 የሚሆኑት የሳውዲ አረቢያ የሰራተኛ ህግን የጣሱ እንደሆኑ ሚኒስቴሩ ዋቢ አድርጎ ሳውዲ ጋዜጣ ዘግቧል። በእነዚህና በሌሎች ምክንያቶች በአጠቃላይ 7238 ህገወጥ ነዋሪዎች ከሳውዲ እንዲወጡ መደረጉን ሚኒስቴሩ ተናግረዋል። በህገወጥ መንገድ ወደ ሳውዲ እንዲገቡ ሁኔታዎችን ያመቻቸ፣ በመኖሪያ ቤት ያስጠለለ፣ በትራንስፖርት ያጓጓዘና በአጠቃላይ ህገወጥነትን የተባበረ አካል እስከ 15 ዓመት በሚደርስ እስራትና የገንዘብ መቀጮ እንደሚቀጣ የሳውዲ ሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር ተናግሯል። ከዚህ በተጨማሪም ህገወጦችን ለማጓጓዝ ያገለገሉ ተሽከርካሪዎችና በመጠለያነት ያገለገሉ ቤቶችን መንግስት እንደሚወርሳቸው ሳውዲ ጋዜጣ አስነብቧል። መረጃው ሳውዲ የሮ ደርቤ ወረቃ ሴራ ባፈዳ ወሮን ሴረን እንጅሬ ቃማ ባፈዳ ጀቴ ለብሲ baastee turte labsii san irratti namoonni hedduun waraqata kan baafachuu danda'an baafatanii jiru. Kan baafachuu hin dandeenye immoo waan fedhannoo haa godhan jedhanii kan dhiisanis ni jiru. Haa ta'uti garuu seerri amma baay'ee cimeetoo qabamee jira jechuudha. Dhugaa wanti akka qaldiitti qabani akka guddaatti gatii nama kaffalchiisa. Egaa viidiyoo kana wanti isiniif fideef ijoolleen afaan Amaaraa hin beekne ani immoo afaan Oromootiin haganaa gale isiniif hiikuu barbaada jechuudha. Inna Saudi Arabiyaan jechuudha warroota seeraan ala jiranii warroota iqaamaa hin qabne warroota waraqata hin qabnetti dubbii cimsitee jirti, seera cimsitee jirti jechuudha. Isaan keessaa hojii kana erga hojjechuu eegaltee sanee guyyaa 5 hanga 11tti jidduu kanatti kan ta'u jechuudha. Namoota parsantii 60 parsantii dhibba keessaa 65 kan ta'amu seera jala dhoolanii akka qabamanii jiranidha jechuudha. Akkasumas namoonni amma qabamanii seera jala jiranii 7333 dha. Isaan keessaa 7233 akka gara biyyaa gaggeeffamanidha kan dubbatamaa jiru jechuudha. Egaa obboloota koo biyya ormaa keessatti baay'ee ulfaata. Biyyoonni ormaa akka biyya keenya qaldiis hin beektu jechuudha. Nama iqaamaa jechuun waraqaa seeraa jechuun biyyoota arabaa keessatti waan gurguddaadha jechuudha. Gahee guddaa taphata. Yeroo ammaa Itoophiyaa keessattuu namni waraqaa seeraa hin qabne, namni mattaawqaa hin qabne socho'uu hin danda'u jennee jiru. Gizee amma nuti biyya jirru sanii iqaamaa malee bakka barbaanne deemnaa, akka barbaanne taanaa rakkoo hin qabu ture. Amma garuu gadi baatee iqaamaa hin qabdu mana seeratitti si hidhuu ati wanjalanyaadha shiftaadha jedhaniit adabbiin taane namarratti fudhatu jedhan Itoophiyaa keessattuu jechuudha. Yeroo amma nuti warroonni gizee nuti keessa jirru rakkoo hin qabne amma garuu jijjiirramee jira, fagoo jijjiirramee jira. Waraqata seeraa amma magaalota gurguddaa keessatti amma namoonni hedduun ID qabu jechuudha. Akkuma biyyoota arabaa kana ID qabu. Biyyoota arabaa keessaa immoo biyya Saudi Arabiyaa baay'ee ulfaata. Seerri isaa duraanis baay'ee ulfaata. Amma ittuu cimee jira jechuudha. Ittuu cimee jira. Kan caalu ittuu cimee jira. Isa keessaa amma seerritti bahe jechuudha. Namoonni ijoollee ala hojjettu kan ijoollee waraqata hin qabne namoonni qaxaratee mana ofii keessatti hojjechiifate adabbii waggaa 15 fi birrii Saudi Arabiyaa 15,000 ol kan ta'u adabama. Akkasumas tabaabbaree mana isaa keessatti dhosseetu nama seeraan alaa jiru kana yoo hojjechiifate jedhe manni isaa guutumaan guututti irraa fudhatamaa jechuudha. Kanaafuu namoonni nama seeraan ala jiru namoonni hojjechiise jechuudha. Mana isaa keessatti galchee namni hojjechiise adabbii waggaa 15 fi maallaqaa akkasumas immoo manni isaa manni keessa jiraatu guutumaan guututti irraa fudhatamaa jechamaa jiru. Namoota kanneen keessaa namoonni nama seeraan ala karaa baharaatiin dhufee tabaabbaree yeroo gara hundaanuu jechuudha. Namoota waraqata malee biyya Saudi Arabiyaa keessa seensisanii adabbii cimaa fi adabbii gurguddaatu irra ga'a kan jedhan labsiin bahee jira jechuudha. Warroonni sagalee kana keessatti dhaggeeffatanii wanti hedduun siniif gala jedhee tanan yaada jechuudha.
Biyyoota kana keessatti namni kamiyyuu labsiin bahee jira. Paaspoortii keechaan sirreeffadhaadha, iqaamaa keechaan hojjechiifadhaadha, waraqata seeraa hojjechiifadhaadha, seeraan biyya koo keessa jiraadha jedhee labsii baasee ture yeroo darbe. Ijoolleen baafatanii jiru, namoonni hedduun baafatanii jiru, namoonni hedduun immoo biyyoota arabaa keessatti rakkoo garaagaraatiin kan qabamanii rakkoon barbaade nurra haa ga'u malee nu maallaqa hin qabnu jechuudhaan akkam goona kan jedhanillee argaan ture jechuudha yeroo waa'ee iqaamaa sanii anis viidiyoo hojjedheen ture. Garuu haa ta'u biyyoota arabaa keessatti dirqama waraqata qabaachuun nama barbaachisaa jechuudha. Giddaa jedha dirqama. Iqaamaa mataa ofiitti hojjechiifachuu fi hanga xumuraatitti ijoollee baay'een qarshii 6,000 jedhu 10,010 jedhu addaan hin baafanne isa garuu waa'ee iqaamaa kanaan iqaamaa ofii kiyyaa waan hin hojjechiifanneef jaratu naa hojjechiisaa jechuudha. Kun immoo ijoolleen firii qaamaallee hojjechiifatta firuma qaamaa jedha warroonni ala hojjettan kun firii qaamaa hojjechiifachuu jechuudha. Isa kana irratti obboloota koo odoo jabaattaniitu hojjechiifattanii yookaan gara biyya keessanii amma biyya kanatti biyyoonni biraa yoo akka tasaallee rakkatte galuu dandeecha gara biyya keetii gara biyya dhaloota keetii galuu dandeecha. Biyya kanatti galuufiyyuu baay'ee nama rakkisa jechuudha. Waraqata hin qabdu taanaan paaspoortii hin qabdu taanaan rakkoo guddaatu nama mudata jechuudha. Innaa ijoolleen ala hojjettan paaspoortii keessa mana madaamii keessatti gattanii kan baatantu jira. Lakkoofsa paaspoortii keessanii qabaachuun immoo gizee mana madaamitii ba'anii waa hunda yoo dhabanillee lakkoofsa paaspoortii ofii yookaan koppii paaspoortii ofii harkatti qabaachuun baay'ee nama barbaachisa. Asumarraan dhaamsi ani dhaamu yoo jiraate amma sa'aatii kanatti ijoolleen tokko xiqqoo hojjedhee nan badaa xiqqoo hojjedhee akka sannan godha jettanii karoora kan baafattan ni jirtu. Ijoollee baay'ee waa'ee badiisiisiif koomentii kan naa barreessitan yeroo hedduun argaa koomentii akkasii sananii hamilee ittiin sinii deebisu hin qabu irra deddeebi'ee deebisee jira jechuudha. Ijoolleen tokko kan gurra hin qabne hin jirtu. Jechootuma namaatii fi maallaquma ganaa argattu yeroo siniin jedhan dhugaa sinitti fakkaate kan baduuf qopheessitan ni jirtu jechuudha. Manoota arabaa keessatti yeroo ammaa kana baduuf yaalii godhuun ofirratti miidhaa guddaa fidudha. Tokkoffaa irratti manni arabdoonni akkan duraa caala bilxoomtee qaroomtee jirti. Manoota isaanii keessa hundumaayyuu aga ala gibbiititti kaameraa jira. Gizee ati gadi baatu san kaameraas hin qaba. Ijoollee hedduu kaameraan qabee rakkoo ofirraan gaanii jiru. Maatuma ofiitiin jechuudha. Inni itti aanu immoo gaafa qabamtassanii wanta isin hin fuune hunda fuudhan jedhanii isin irratti faradu rakkoo guddaa isin mudata. Inni itti aanu akkuma argitan gaafa ala baatanii rakkoon haganan jedhamte isin mudata. Jalqaba irratti waraqata seeraa hin qabdan waan ta'eef biyya ormaa keessatti akka barbaadde jiraachuu hin dandeechu. Amma mana itti seentee hojjettuu miti namni nama waraqata seeraa hin qabnetti mana ofii kireessee jedhee adabbii waggaa 15 fi birrii riyaala 15,000 fi akkasumas immoo hidhaa manni isaa guutumaan guututti mootummaadhaaf irraa fudhatama kan jirudha. Iddoon keessa bultuuyyuu rakkoodha jechuudha. Iddoon keessa bultuu rakkoodha. Inni itti aanu immoo dalagaallee hin argattu. Maaliif waraqata qabaattu malee namni tokkichillee mana ofiititti sin dhiyeechuu jechuudha. Biyyoonni arabdoonni sanuu seerri aganaa ba'eetii miti akkanattuu baay'ee sodaattudha. Isaan baay'ee sodaatu jechuudha. Innaa giiftii koo birriin mana madaamiti argattu riyaala 1,000 gadi namni nyaatu hin jiru. Biyyo arabaa keessa taa'ee mindaan kee 1,000. Ani jalqaba 700 naa kaffalaa turan dhugaassin hin jira. 700 qofa naa kaffalanii jechuudha jalqaba mana madaamii yeroo hojjedhu. Innaa birrii 1,000 sanii yaa rabbii koo ati barakaa keessa naa buusi jedhii rabbiin kee kadhadhuuti adabadhu mana madaamii taa'i malee mana madaamitii baatee rakkoo yoo sirra ga'e takkittiin nama biyya ormaatitti yoo rakkoo sirra ga'e garagaree namni silaalu hin jiru. Ofiifuu rakkataa bichaadha. Hundi isaaniitu rakkataa bichaadha jechuudha. Biyya ormaatitti namni ijaan nama laalu hin jiru. Kanaafuu manni madaamii ati jirtu badduus taatu gaariis taatu rabbiin kee kadhachaa hojjedhuuti kontiraata kee fixadhu gara biyya abbaa kee gali malee biyya ormaa keessatti nam bada jettee gaafa karoorsite rakkoo hamaatu sirra gaasinin jedha. Kuni dhaamsa kootiidha kan gurra qabuu fi egaa viidiyoo kiyya asumarraa nan goolaba. Gaafii yoo qabaatta saanduqa koomentii barreeffadhaa. Warroonni isiniin galle yoo jiraatillee saanduqa koomentii jalatti barreessadha. Anis immoo isiniif hin deebisaa. Hordoftoota kiyyaa isiniin jedha. Isiniif gala jedhee tana yaada. Kana fakkaataa hordoftoota koo baay'ee ulfaatee jira. Dhugaa seera rifachiisatu ba'ee jira. Adaraa keessan warroonni waraqata hin qabne adaraa waraqata baafachuu yaaladha. Biyya ormaa keessatti rakkoon baay'ee ulfaatti. Warroonni mana madaamii jirtan baduuf hin yaalinaa isiniin jechuu jaaladha. Turtiin wajjin gootaniif galatoomaadha. Baay'ee.